Akkam jirtu daawwattoota kiyya. Kutaa darbee keessatti akkaataa kamiin slaayidii fi teeksii animeet gochuu akka dandeenyu waliin ilaaluun keenya ni yaadatama. Kutaa kana keessatti immoo kan waliin ilaallu akkaataa kamiin slaayidii isaa kiiboordiitti hin bu'in on kilikii malee automaatikaalii namni bira hin jiraatiin akkaataa kamiin displeey gochuu dandeenya kan jedhuu fi akkaataa kamiin slaayid nambarii fi fuutarii hedarii gashachuu dandeenya kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a. Namoonni miseensa haaraa taatan gara fuula yuutuubii kiyya dhuftan sabskiraayib gochuudhaan akka eegaltan jecha, namoonni miseensa taatan immoo hiriyoota keessaniif qooduun akka wanta asirraa dabarsu kun hiriyoota keessan godhaan jedha. Kallattiidhumaan gara barumsa keenya har'aatti gaafa seennu kutaa darbee keessatti slaayidii akkaataa kamiin animeet akka goonu ilaaluun keenya ni yaadatama. Mee fakkeenyaaf slaayidii kutaa darbee keessatti animeeshinii isaa hojjenne haa ilaallu. Slaayid shoo irra gallee haa ilaallu. Slaayid shoo irra gallee gaafa ilaallu bifa kanaan animeet ta'a jechuudha. Gaafa kiiboordii aap daawon arootti buutanii asii gadi deema. Daawon arootti gaafa buutan asii gadi deema. Aappi arootti gaafa buutan immoo ol deebi'aa jechuudha. Amma ol deebi'aa. Bifa kanaan animeet akka gochuu dandeenyu walii ilaaluun keenya yaadatama. Kana ilaallee turre jechuudha. Har'ammoo kan ilaallu maalidha? Akkaataa kamiin automaatikaalii kiiboordiitti hin bu'in yookaan on kilikii malee akkaataa kamiin displeey gochuu dandeenya kan jedhu. Isa kana gochuun maal goona? Yoo hoom irra jirtu ta'e animeeshinii dhuftanii animeeshinii keessaatii kunoo bakka kanarra on mouse kilikii fi automaatikaalii kan jettu kanatu jira. Raadiyoo hubatanii kanaan agartuu asiiti. Ishee kana lamaan antiikii fi tiikii gochuudhaan qopheeffannaa jechuudha. Amma inni kun on mouse kilikiidha. Kiiboordiitti gaafa buutan yookaan maawuziitti gaafa buutan daddarba jechuudha. Amma garuu tunuuti bira hin jiraatiin keessumaa imeejii jechuudha. Wantoota iskiriinii gurguddaa irratti displeey gochuu barbaannu automaatikaalii ajjeessi goone displeey maashiniitti gadhiifne deemuudha jechuudha. Keessumaa addabaabaayii gurguddaa irratti imeejiiwwan turizimiif ta'an wantoota garaagaraa kan displeey ta'an bifa kanaan waan ta'eef kana beekuun baay'ee murteessaadha isiniin jedha. Kallattiidhumaan mee haa agarru maal goona? Slaayidii jalqabarraa yookaan slaayidii kana dhufneetu maal goona jechuudha. Sekondiidhaan ajjeessi godhannaa jechuudha. Sekondii haa ta'u miniitii haa ta'u sasintu murteessa. Amma inni sekondii 10 ajjeessi godhadha. Isheen gara bitaa jirtu kun sekondiidha. Isheen gara mirgaa jirtu kun immoo miniitiidha waan ta'eef isa simtu ajjeessi godhata. Ani sekondiidhaan ajjeessi godhadha. Sekondiidhaan ajjeessi godhadha. Sekondii 10 kenneefi 20 gochuu dandeessu, 30 amma barbaadan gochuu dandeessu isinii ajjeessi godhadheetan ilaalamu. Erga kana godhattanii booda on mouse click ishee jettu kana antii gootaniitu isa kana tii godhattu jechuudha. Yoo barbaaddan tariitii kuni hojjetu ammuma kan wal ilaallu ta'a. Apply to all gottanii jechuudha. Kan hundumaa gochuu danda'a. Ilaalla waliin. Erga kana goonee boodamee slaayid shoo isaa ilaallu. Hojjetu. Ofiisaa sekondii 10 booda displeey ta'uu qaba. Sekondii lakkaa'afi. Slaayidii lammaffaarra galeera. An kiiboordiitti bu'aan jiru. Hubaddaa. Kiiboordiitti bu'aan jiru. Slaayidii lammaffaarra galeera. Slaayidii sadaffaarra galeera.
Slaayidii arfaffaarra galeera. Slaayidii shanaffaarra galeera. Slaayidii ja'affaarra galeera. Bifa kanaan adjust godhatan ofiisaatii display godha jechuudha. Keessumaa imeejiiwwan garaagaraa akkuma sila isiniin jedhe wantoota turizimiif oolan beeksitoota garaagaraa bifa kanaan adjust godhanii display maashiniitti gadhiisanii biraa deemuun hin danda'ama jechuudha. Inni ofiisaatii jechi automaatikaalii dabareen display ta'a jechuudha. Display ta'a waan ta'eef bifa kanaan adjust godhatanii itti fayyadamuu dandeessu. Inni kan biraani akkaataa kamiin heederiitti gochuu dandeenya. Heederii fuutarii akkaataa kamiitti gochuu dandeenya jedhuu fi naannoo kana horoftan amma heeder ende fuutaree iddoo tokkotti jira jechuudha. Wordii irratti adda addaadha. Asitti garuu walumarra jiru jechuudha. Date and time kan jedhu kun slide number kan jedhu kun hundumti isaanii paanelii tokko hin jiru. Fakkeenyaaf asirratti yoo cuqaastanii ilaala. Asirratti yoo cuqaastan kan argattu tokkuma jarri kun tokkumadha. Kana fakkaatanii kunis amma dhuftanii irratti cuqaastanii isuma kanadha. Kunoo isuma kanadha. Ishee kanas slide number isheettu kanas yoo dhuftanii isumadha. Tokkumadha jechuudha jarri. Kanaaf tokko isaarratti cuqaastanii adjust godhachuu jechuudha. Date and time adjust godhachuu barbaaddote yoo guyyaaruma present gootan sanaan yookaan guyyaaruma qopheeffatan sanaan automaatikaalii akka inni display isinii godhu barbaaddoo ta'e isa kanatti gootu fixed ta'uu qaba yoo jettu ta'e fixed godhattu jechuudha. Amma fixed godhadha guyyaa kanan qopheessee waan ta'eef guyyaa kanaan akka inni naa taa'uun godha. Isaa booda maaltu jira jechuudha. Akkuma amma sileen jedhee asitti tiimii garaagaraatiin haa taa'u iyyuu malee garuu dhuma tokkotti arganna yeroota kana waan ta'eef slide number isheettu kana cheekiin godha. Gaafa inni slide number ishee jettu kana tiikii godhu kun waan jalatti nu agarsiisa. Preview saaddana jira. Xixiqqaatti waan ta'eef hin argamtu malee. Fuutarii kanas tiik gootanii asitti fuutarii keessan barreessuu dandeessu. Ayyuu dookimantiin jedhan. Jira. Isaa booda maalan godhaa? Apply to all fi apply kan jettu kana irratti cuqaasaa jechuudha. Apply to all ni hunduma slaayidii hundumaa fida. Apply isheen jettu kun immoo slaayidii dhuma irra jiru sana qofaadhaaf jechuudha. Kanaaf apply to all fayyadaman ammaa fi apply to all gaafattan slaayidii hundumaa slaayidii meeqa jira? Ilaala asirrallee yoo dhuftan ilaaltan jechuudha hin jira jechuudha. Hunduma isaa irratti apply godheera jechuudha. Bifa kanaan adjust godhachuu dandeessu jechuudha. Heederii dhiistanis date and time kana irra dhuftanis isuma amma argattu tokkuma jirri. Jarri tokkumadha. Kana hundumaa fayyadamuu dandeessu isin yoo barbaaddani. Bifa kanaan adjust gootanii itti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Inni kan biraan akkaataa kamiin dookimentii bakkeedhaatti waamuu dandeenya. Imeejiin asirra gashuu dandeenyu yoo ta'e, slaayidii asirra gashuu dandeenyu yoo ta'e, slaayidii asuma teekistii tokkotti liinkii goonee gaafa bakka sana geenyu bannee daawwataa keenya agarsiisuu dandeenya kan jedhu maal goona? Asumaatii teekistii tokko filanna jechuudha. Fakkeenyaaf teekistii magara dhumaarra jiru kana filannee gaafa bakka kana geenyu teekistii kana filannee yookaan kan isin mata duree keessan sana bakka bu'uuf filattu teekistii isintu murteessa. Amma akka carraa ta'e wanti isin beekuu qabdan kun kan shaakalaaf qophaa'eera waan ta'eef imeejii isin itti liinkii gootanii fi dhimmi imeejii sana asirratti slaayidiin keessan haasa'u tokko ta'uu qaba jechuudha. Tokko ta'uu qaba. Maaliif waan asitti haasoftan kana qabatamaa gochuudhaaf ragaadhaan deeggaraa jirtu waan ta'eef. Suuraadhaan deeggaraa jirtu waan ta'eef. Yoo viidiyoo ta'es viidiyoodhaan deeggaraa jirtu waan ta'eef waan asitti haasoftan kana wajjin tokko ta'uu qaba jechuudha. Waan isin asitti liinkii gootan waan asitti haasoftan sana wajjin tokko ta'uu qaba.
Kanaaf amma fakkeenyaa fi image wayii tokkoon tekstii kanatti linkii godhee yeroon presentation geggeessu bakka kana gaafan ga'u ishee linkii taate kana irratti cuqaasaa dhaqee image iddoo sanaa dhaabana jechuudha. Kanaaf kana gochuun maalan godhaa tekstii kana select godhee keen hyperlink kan jedhu kana dhufa hyperlink dhaqee iddoo faayilii koo jiru barbaadadha jechuudha. As keessa galtanii barbaadachuu dandeessu. Sorry, all file jechuu qabdu. All file gaafatanii isin dhufa. Image barbaade waan ta'eef image naqamne. All file ada office file isa jedhu all file kan jedhu kana galaati. Image kanaan itti linkii godha. Okay dhimba. Amma fudhatanii ilaaltan jechuudha. Image research ishee jettu word kanatti linkii naa ta'edha jechuudha. Kan biraas linkii gochuu dandeessu. Fakkeenyaaf kanattis linkii gochuu danda'a. Contribution ishee jettu kanatti linkaa godhu. Hypertext jedhee image bira linkaa godhu. Ishee kana linkaa godhu. Bifa kana linkitti godhee ilaaluu dandeessu jechuudha. Wada walumaan laalame. Inni kan biraa videos linkitti gochuu dandeenya. Videos linkii gochuu dandeenya. Fakkeenyaaf tekstii kana filadhee as dhufee video koo iddoo inni jiru as galaas amma kun recentiidha. As keessa galtanii barbaadattu yookaan as keessa galtanii barbaadattu jechuudha. As keessa recent link qaba waan ta'eef isin fayyadama. Kanatti linkii godha. Video kootti linkii godheedha jechuudha amma. Biraa video biraas gochuu barbaaddu ta'e bifuma kanaan jechuudha. Bifuma kanaan linkii gochuu dandeessu jechuudha. Inni kan biraan akkasuma tekstii illee linkitti gochuu dandeessu. Tekstii illee fakkeenyaaf amma wantoota ibsitan kana sitti yaada gabaabaadha kan keessan short note keessanii bal'inaan diiteelii kan dhimma mata duree kana ibsu yoo jiraate iddoo biraatiin waamtanii present gochuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf ammani PDF'n kanan qabu tokkotti linkii gochuu danda'a. Kun PDF'dha. PDF kanatti kan barbaadan itti gochuu dandeessu jechuudha. Kanaan hyperlink fayyadamtanii word kanatti linkii gargar gootanii gaafa iddoo kana geessan display gootanii itti agarsiisuu dandeessu jechuudha. Tariitii yeroonni kun lamaan isin fayyaduu danda'u movie fi soundiin. Moviin qaxxitaa viidiyoo waraabame fayyadamtoo ta'e itti fayyadamuu dandeessuma. Ani amma MP4 malee qabu waan ta'eef ishinaan jedhu. Amma MP4 amma linkii godhe kana dhaqiitti linkitti naa godhetuun jedhe ishin jedhu mee ilaallu. Ishii jedhe na waam. Maaliif ree moviidha. Moviin viidiyoo directive ma waraabame osoo formaati isaan jijjiiruu ilaa. Dongora natti fide. Tu formaati isaan jijjiirii yoo fiddanii linkii isinii gochuu danda'a. Garuu MP4 linkiin godhu. MP4 linkiin godhu. Kanaaf hiriirri natti fida waan ta'eef kana fayyadamu. More kan hundumaa linkii godhu eenyudha? Hypertextidha waan ta'eef hypertext fayyadama. Hypertextiin image linkii ni godha, video linkii godha, text linkii ni godha, formaatii barbaadanii fida linkii ni godha waan ta'eef sana fayyadamuu dandeessu. Bifa kanaan itti fayyadamtanii dokumentii keessan qopheeffachuu dandeessu jechuudha. Mee waan amma hojjetaa turre display goonee ilaallu. Display goonee ilaallu bifa jalqabaan ka'a. Naannoo kanaa kaasee on clicking fayyadama amma maaliif ariitiidhaa fi on clicking na wayya isa kanas ilaalaalleera waan ta'eef seeva godhu clicking fayyadama maaliif ariitiidhaa fi on clicking iddoo linkii keenya sana ga'uu gani hubadha amma sirraati wanti ilaallu waan sila hojjetaa turre yaadattoo ta'e kuno guyyaan jala galee jira awutariin jala galee jira slide numbering galee jira amma sila automatically adjust goone ofiisaa automatically dabarsaa jira maaliif hin gadhiifne jechuudha agartanii hin gadhiifne kanaafidha as oommaa hojjettanii tuu oolii hojjetan malee hin gadhiisne mallaalla bifa kanaani ilaala sila isinitti meera isheen kuni
guyyaadha. Fuutarii isaa fuutarii silaa adjasti godhanneedha jechuudha. Kun awutariidha. Kun silaa nambariidha. Silaa kan fuutarii adjasti goone san kun asitti agarsiisaa jira jechuudha. Isheen kuni liinkii sila itti liinkii gooneedha. Imeejiidha kun. Imeejiidha kun. Amma waa'ee mata duree kanaa imeejiidhaan deeggarra yoo ta'e bifa kanaan woordii tokkotti liinkii gooneerra yoo ta'e iddoo kana gaafa geenyu irratti cuqaasuudhaan akka inni banamu goone namoota nu daawwatan sanatti agarsiisuu dandeenya jechuudha. Amma banamaa jira imeejiin kuni ragaadhaan deeggaraa jirra. Qabatamaa gochaa jirra jechuudha waan pireezentii goonu sana. Laalaa amma baname. Imeejiin kun hin baname. Bifa kanaan imeejii keenya agarsiisuu dandeenya jechuudha. Metarii imeejii bira. Imeejii bira haa ilaallu. Slaayidii meeqarratti hojjeteera dhumarra jira kuni. Slaayidii meeqarratti hojjeteera beekama. Duuban deebi'a. Naannoo kana. Kunoo naannoo kanarra. Kanarratti hojjennee jira waan ta'eef displee goonee ilaallu. Kunoo contribution kan jettu kun furanneedhaas ilaala imeejiitti liinkii gooneera. Bifa kanaan fidee imeejii keenya nu agarsiisa jechuudha. Slaayidii rangashinee slaayidii rangashuun nu barbaachisu maaliif ofumaa iddoo nuuf slaayidiin baay'ee resolution ishee xiqqoodha waan taateef imeejii gurguddaa kana slaayidii rangashuun badaan nu barbaachisu. Daayirektii kan teekstii tokkotti liinkii goonee achi dhaqnee dubbisiisuu dandeenya jechuudha. Agarsiisuu dandeenya. Fooldera tokko keessa naqannee rakkina hin qabu. Wanta qopheessinu slaayidii keenyaa fi imeejii keenya fooldera tokko keessa naqachuu qabna. Mee sattaanaa ilaallu. Sattaan irratti kun amma viidiyoodha. Viidiyoo sana dhaqee bana. Bana jechuudha. Akkam jirtu daawwattoota kiyya. Kutaa darbee keessatti akkaataa kamiin dookumentii keenya wordii irraa gara kanatti finne. Kun amma viidiyoodha kunis. Bifa kanaan nu banaa jechuudha. Sorry viidiyoo otoo hin taane PDF'dha kuni. PDF bifa kanaan nu bane ibsa dabalataa jechuudha. Kan slaayidii irraa yoo nu jala xiqqaate ibsa dabalataa bakkee irratti finne akka daawwattoonni keenya hubannoo argatan gochuu dandeenya jechuudha. Bifa kanaan slaayidii keenya imeejii viidiyoo fuutarii hundumaa waan slaayidii keenya tokko barbaachisu barbaachisetti yaaddan tokko itti liinkii godhachuu akka dandeessan asumaan isin hubachiisa. Har'aaf asirratti nu haa ga'u jecha namoonni fuula yuutuubii kiyyaa faaraa taatan otoo sabskraayibiin godhin akka hin baane isiniin jedha. Kan fuula yuutuubii kiyyaa miseensa taatan immoo hiriyoota keessaniif qooduun dagatinaan jedha. Amma kutaattaan wal agaruutti horaa bulaa nagaa naa tura.